fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii akka mana jirtanii fayyaa keessanii jechaa nageenyi kennaa kan onni irraa maddee bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jenna. Akkuma beekamutti keessummaa tokko guyyaa har'aa keessaanuyyuu haala amantii musliimaa biyya keessatti taamaa jiruu fi taatee garaagaraa irratti yeroo ammaa kan qabadheetiin isinii dhufe. Akkuma beekamutti naannoo Gondarii fi yookiin immoo waa'ee amantiitiif jecha yeroo ammaa kana masgiidaa fi amantii musliimaa irratti dhiibbaan taasifamaa jiru irratti maalidha? Maaltu duuba jiraa fi tarsiimoon isa duuba jiru hoo eenyu? Maaliif barbaachise kan jedhus guyyaa har'aa akka waliin turru ta'a. Sagantaa keenya hanga xumura sagantaa keenyaattis nu wajjin turtii gaarii isiniin jedha. Yooyyaa maqaa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiitiin baga karaa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiitti dhuftan isiniin jedha. Ayyaa galatooma uffata Miidiyaa Teknooloojiin nafeeru keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebana miidiyaa keessan miidiyaa bakka gahuu ka guddatu rabbiin isin haa godhu ulfaadhaa guddadhaa isiniin jenna. Aamiin imee ka har'a keessumaanuyyuu keessummaa kiyyaa kan guyyaa jalqabaati asumaanuu isinis maqaa uummata Oromootii fi maqaa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiitiin fi daawwattoota keenyaatiinis isin galateeffachaa keessumaanuu guyyaa har'aa marii addaa tokko kan qabannee dhufne keessaan waa'ee amantii musliimaa irratti haalli amantii musliimaa kun maalidha? Rakkoon isaa hoo maali? Keessumaanuyyuu Oromiyaa fi naannootti biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti duulli amantii musliimaa yookiin uummata musliimaa irratti taasifamaa jiru irratti kan guyyaa har'aa waliin marii goonu. Keessaanuu waa'een abbaa amantii irraa keessaan uummanni Oromoos akkuma kanaan akkuma amantiittis maaltu ta'amaa fi maaltu ta'uuf deema waan jettanis yaada keessanii fi keessumaan waan amantii keessattis ibsu kan nu kaaftan ta'a. Asumaanii mee maqaa keessanirraa nu eegalaati maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaatiin asumaan tinuufufaa. Inshallah galatooma isiniin jechaadha. Carraan kennuu keessaniif maqaan kiyya akkuma beekamu Abuu Yahyaa jedhama. Mee Abuu Yahyaa ulfaadhaa keessumaanuyyuu haala ammaa kana nuti akkuma isinii kaasetti amantii musliimaa kanarratti yeroo hedduu biyya Itoophiyaa san keessatti duula garaagaraatu ta'amaatis jira. Yeroo Ramadaanaa keessa irra deddeebiin bara hedduu dhiigni ilmaan musliimaa kan jigaa jirutu argina biyya Itoophiyaa san keessatti. Mee sababni waan kana maali jettan akka abbaa amantiittis duulli kun maaliif barbaachise? Keessumaanuyyuu yeroo Ramadaanaa eeggatee yeroo baay'ee wanta akkanaa kun biyya san keessatti maaliif kaafama jettanii ilaaltan akka abbaa amantii tokkoottis? Galatoomii ulfaattu dhaggeeffattoonni akkuma san miidiyaa kan ta'eefillee hundi isaanii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jechaadha. Nagaa jirtu isiniin jenna. Bakkuma jirtanitti tika ofii keessa rabbiin isin haa jiraachifatu. Gaafii keessan isinii deebisuudhaaf gaafiin keessan beekamaadha. Wamanumara gartee egasii immoo keessa jiru nu gaafattanii yeroo ammaa kana keessatti biyya san keessatti rakkoon waa'ee amantiitiin deemu kun dabraa digitaa akka ibiddaatti hawaasa islaamaa irra du'aata islaamaa irra masjida irra qur'aana irra gahaa jira jechuudha. Masjidni kana duraaf yeroo jalqabaatiif waggoota amma jijjiiramaa kana keessa masjidni gara 35tti dhiyaatu gubatee dabree jira. Akkuma san du'aanni magaalaa Asaasaa irratti akkuma beekamu Walloon irratti naannoo garaagaraa irratti dhiyoo kanallee akkuma san gartee egasii immoo Finfinnee irratti illee ajjeefamanii duutii isaanii sun maaliif akka ajjeefame hawaasni islaamaa ka islaamaaf itti gaafatama jedhu majlisni ganda keessaa ka godina keessaa akkuma san gartee egasii immoo caffee Oromiyaa akkuma san federaalaa maaliif akka ajjeefaman haga ammaatitti kallattii kiyyaa hin dhageenye jechuudha. Duuti namaa kabaja malee guyyaa malee namni shiftaan nama seene kun nama dhukaasuudhaan kun manatti nama seene kun masjida seene nama ajjeesuudhaan du'e madhageennaa namni isa ajjeese sun seera jala oolfamee hin dhageenyu jechuudha. Kanaaf kun dabree kukkutamee akkuma san masjida irrallee bu'aa masjida keessa qur'aanaatu jira hadiisa garagaraatu jira akkanuma gubataa
waan gubateef eegasanii namni sababa maaliif akka gubateef namni beeku hin jiru. Gubatee dhageenya malee namni gartee eegasii sababa kanaaf gubate rakkoo hawaasa islaamaa kanatu gartee rakkoo qaba. Rakkoo hawaasa islaamaatiif gubate lakki ummata islaamaa kana rakkoo isaa kana gartee eegasii immoo isarra geessinee cabsinee masjida isaanii keessaa gadi yaafne kana waajjira godhannee keessa teennaa akka dur kaleessa mana fincaaniif masjida godhataa turan akka kaleessa masjida gartee waajjira godhataa turan akkas deebisuuf waan ta'eef duubarra jiranatti fakkaatan. Akkuma kaleessa abboonni tana dura abbaan irree Minilik kaleessa warroota gartee egas immoo masjidatti sagadan warroota masjida salaatan masjida keessa yaasuun kaan amantaa ofiitti dachaasuun kaan maqaa jijjiiruun kaan gartee egas immoo qabeenya isaanii karaa kaan farda irraa hiikkatuun kaan gartee egas qabeenya inni horatee qabu irraa hiikkatuun akkasitti gartee diktaatorummaa isaa guddifatee beekamee jira jechuudha. Ammallee wanni deemaa jiru diktaatorummaa isaa san. Diktaatorummaa isaa san deebifnee akkasitti dhiinnee masjidallee keessaa yaafnee waajjira godhannee du'aatallee dura kaleessa wayyaaneen maal godhaa turte du'aata kaan hin hiite kaan biyyaa yaafte jechuudha. Ka biyyaa baay'illee qaramee tolee waan itti deebi'aa jiruuf kana waan arganiif warri ammallee bulchaa jiru warruma kaleessa biyya san keessatti nama dhiitaa bule nama gartee egas immoo tuyyuu raggaxaa bule ganda hunda keessatti warri jiru jijjiirama kana keessatti isaanuma kaleessaa san jechuudha. Namni jijjiirama kanaan dhufe kuun hidhatti guuramee kuun afaan qabamee kuun biyyaa baafamee ammallee afaan qabatee akkasitti taa'aa jira jechuudha. Taasifama kaleessa leenjima kaleessa irra tursaniin ammallee nama afaan qabachiisanii afaan qabadhaa jedhaniini akkasitti gartee egas immoo nama hunda afaan qabanii irra jira waan ta'eef sun ta'uu didee sun isaanii gahuu didee afaan illee qabuun isaanii gahuu didee akkuma san ammallee gartee egas immoo hidhaallee isaanii gahuu didee biyyaa baasuullee isaanii gahuu didee amma ajjechaa jalqabanii jiran jechuudha. Xiyyeeffatanii nama laalanii keessatti eenyu dandeettii qaba eenyutu gartee hawaasni isa jaalata eenyutu hawaasa waliin jira jedhanii laalanii ajjechaa jalqabanii jiran masjida gubuu jalqabanii jiran an akka laalutti ofii kiyyaa masjidni amma yeroo hedduu masjidni yeroo gubattu yeroo masjida keessatti namni ibaadaa godhu keessoo mana hawaasni islaamaa akka gizee ramadaanaa sooma soomuni beekanii sooma gartee kana keessatti akka namni masjida keessatti ibaadaa godhu ni beekanii akka rabbi isaanii kadhatu ni beekanii kun isaan gubee isaan laalessee lakki isaan dhabamsiisuun masjida isaanii gubuu qur'aana isaanii gubuu ulamaa isaanii gubuu qabna ka jedhan kaayyoon warri Minilikii deemuun kan mootummaa warra mootummaa ofii jedhu kun fixanii kututturii ofii jala gaduudhaaf halkanii guyyaa deemaa jiran jechuudha. Kun bineensa namaa miti bineensa nama fakkaatu ka nama nyaatu ka nama tokkoof saba ofiitiif naatoo qabne ka saba ofii kabanye adda uma fedhellee yoo ta'e amantis qabaatu namni kun saba isaati biyya isaati masjidni achi keessa jiru qabeenya mana amantiiti kun ka kanan beenne bineensa afaan namaa qabu ka ija namaa qabu kan immoo wanni inni dalagu bineensa raasaa galu ka guyyaa nama dheessu halkan muka galu jechuudha. Akka isaaniititti ilaallama jedhee yaada kanuma wanni isaan yeroo kana keessatti xiyyeeffatanii akkana godhaniif fakkeenyaaf walloon irratti arguu dandeessanii gizeen badheen gaddaallee irratti yeroon isaan irratti lola banaan ramadaana keessa humna qaban hunda achirra bobbaasanii ilmaan walloo jilbiifachiisuudhaaf gizee isaan ramadaanaan dadhaban gizee isaan nyaataan dadhaban gizee isaan dhugaatiin dadhaban jilbiifachiisuudhaaf yeroo isaan eeggatanii yeroo isaan irratti lola irratti labsanii kara hundaan rabbiin isaanii tumsee akka isaaniiti akka namni surree hidhate achi keessatti hin jiraanneef itti bobba'anii rabbiin irraa deebisee barana sanuma fakkaata jechuudha. Barana sanuma fakkaata. Mee osoon kara wallootitti hin tariniin duratti keessumaanuyyuu jalqaba waan kanaatti
akkuma beekamutti mootummaan gabroonfataan kaleessa dabreesi Minilikeesi keessaan biyya san keessatti amantii takka gochuu fi keessaan afaanis tokko gochuuf biyya Itoophiyaa jechuun biyya takka gochuuf jecha ummata keenya ummata Oromoo irratti duulaa turuun isaa ni beekama. Haa ta'u ammallee ammoo duulli deemamaa jiru kuni akkuma afaan baasanii dubbachaa jiran keessumaanuyyuu fannoon Amaaraa mootummatu hidhachiisee oofaa jira. Mootummatu waan kana tarkaanfii kana duuba jira. Mee akka mootummaa naannoo Amaaraatti erguma fannoo inni hoogganee yookiin hidhachiisee milishaa fi fannoo uummata Oromoo irratti yeroo inni bobbaasaa jiru kana guutuun guututti ifaan ifatti kan ammaa kana dubbachaa jiran miidiyaa isaaniitiinis haa ta'u haaluma beekamaadhaan mootummaan geggeessaa jira. Isaa miti mootummaan federaalas fannoo ammaa kana maqaa guutuudhaan akka waraana naannoo Amaaraatti bobbaasaa jira keessumaanuu Oromiyaa keessa. Haalli amma ta'ame kun keessaan fannoodhaan harka fannoon keessaa qabdi yookiin ammoo duula fannoon gochaa jirtu. Fannoon yeroo ammaa kana uummata musliimaa irratti kan xiyyeeffateef ammas kan Oromiyaa darbaa jiruuf maalidha? Haalli kana keessatti amantii musliimaa balleessuu barbaachaa jira immoo maali xiyyeeffannoon isaanii mootummaanis waan kana keessa jira immoo hin jiru jettanii ilaaltanii? Kuni balleessu amantii isaa mana isaa kan inni amantii keessatti oofatu gubuun kitaaba isaa ka amantiin irraa gartee egas immoo baratu gubuun akka isaati osoo kitaabni isa san booda hin jirre ta'ee odoo kitaabni achi keessa jiru san qofa ka ta'u ta'ee inni isaan akkas yaadanii guban yaadni isaanii akkas. Laakiin kitaabni kun kitaaba rabbiiti jedhanii sodaanne kitaaba achi keessa jiru san qofa laalanii kitaaba san gubu jiran jechuudha. Achi keessa jiru san qofa san. Laakiin rabbiin إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنسان كتاب قبني ربي نمو نتبوسه نتوتي السجر قرآن خان نتبوسه نتوتي إنسان كايون إنساني وإني كتاب قبني وإي كتاب أفان كبا وإي من أمنتي أفان كبا وإي إنسان النلاجرة وإي إنسان الرفشاجرة. لكن إنسان يتاترون ما كليسا بيتا كليسا أمنتي كليسا جبا إلى هذا تادت ومأبوني إنساني دلقا dalaguudhaaf dalagaa jiran jechuudha. Dalaguudhaaf miti dalagaa jiran jechuudha. Wama abbaan isaanii dalage, wama karoora inni irra kaa'e kanuma dalagaa jiran. Mootummaan biyya san keessatti biyya bulchaa jiru ka naannoo sanii isaanii waliin hojjetaa jira, waliin wal ta'anii hojjetaa jira, waliin hojjetaa jiran. waliigaltee hojjetaa jiran mootummaan dhaabsisuu danda'a. Mootummaan federaalaa osoo hin taane mootummaan achi naannoo Gondarii bulchu sun rakkoo san to'atuu danda'a. Laakiin garaan qotiyyoo ciisu garaa qotiyyoo dhaabatuuti jedhan. Garaan qotiyyoo dhaabatu garaa qotiyyoo ciisuuti jedhan. Harka waan ol keessaa qabanii waan kana dhaabsisuu jedhanii yeroo kamuu masjidaa fi qur'aana cicciruu gubuu nama diin irratti jabaatee jedhe ajjeesu yeroo ammaa kana keessatti wanni isaa irratti xiyyeeffataa jiran kana jechuudha. Maaliif duuba isaa wanni jiru amantii kana balleessuudhaaf. Amantii kana balleessuudhaaf kaayyeeffatanii irratti hojjetaa jiran. Laakiin rabbiin isaan hin qarqaaru waan ta'eef amantii rabbitu tissa rabbitu buuse waan ta'eef kana. Wanni isaa hojjetaa jiraniif kanuma waan biraatiif wanni biraan qabu amantiin kun amantii nagaa ta'uu isaanii beekan namni isaa nama nagaa ta'uu ni beekan. Laakiin jibbaa kaleessa santu ka abbaan isaanii jibbisan diktaaterummaa inni kaleessa akkasitti Itoophiyaa takkatti jedhee akkasitti lafa kaa'isan deebisanii kaartaa san haaromsanii biyya san dhiitanii dhiichisanii bulchuudhaaf kaayyoon isaan deemaniif kanuma malee kitaabni waa isaan hin goone. مدين ربي وإسان قونه ربي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مسجد كي يجي ربي وأن المساجد لله مسجد كربي فلا تدعوا مع الله أحدا. إساول وان براه وابتنا المسجد لما بني له مسجد وان إجارة قفت سكيسة لكم أمنتي سكيسة للجيبهم. كتاب ربي تسكيسة برسيفم جنة قرتين سيمو سكيسة برسيفم عذابة سكيسة برسيفم كان أك كيسة والجهة أمنتي سنين برسيفم نت
balleessanii jissanii dhiitanii ummata kana gartee of jala deebisuudha. Kaayyoo isaan deemaniif kaayyoo abbaa isaanii san qofa malee wanni biraa isa keessa hin jiru jecha. Okay, ulfaadha mee keessumaanuu ammaa kana karaa Oromiyaatti isin seensisa. Karaa Oromiyaatti walirratti tarkaanfiin kun baruma darbees fudhatamaas ture akkuma beekamutti Juma kana keessa illee manni masgiinni akka gubateetu dhagamaas ture keessumaanuu torbee darbe keessa milishaan Amaaraatii fi fannoon naannoo Walloo irratti keessumaanuu tarkaanfii garagaraa fudhachaa turuun isaanii ni beekama. Manneen jiraattota Walloo gubaatis ture. Kanas ammoo mootummaan naannoo Amaaraa fannoo leenjisee milishaas leenjisee kan irratti bobbaase. Gaafa masgiida guban masgiida Wallootti guban keessumaanuu Oromiyaa keessatti Oromiyaa Musliimni Oromiyaa keessa jiru amantiilee yookiin ammoo sabaaf sablammoonni hedduutu jira. Garuu gaafa san namni dubbatee hin jiru. Ammaa kana ammoo gaafa Gondaritti masgiinni gubate yookiin ammoo ajjechaan garagaraa raawwate lubbuun ummata Wallootii fi lubbuun ummata Gondar gargar ta'e guyyaa kaleessaa Oromiyaa keessatti akkuma beekamutti Anwaar masgiid haasa'uu Finfinnee keessatti Dirree Dawaa keessattis haa ta'u namni bahee guutuun falmachaas ture. Mormii garagaraa dhageessisaas turne. Maaliif gaafa Walloo bahuu didanii yookiin gaafa ummanni Walloo masgiida keessatti sheeka ajjeesanii olumaa ajjeesanii masgiida keessatti kitaaba gubanii gaafa san ka callisan har'a ammoo maaliif bahani jettanis laaltan mee Oromiyaa keessatti maaltu jira waan kanattis mee akkamiin laaltu? Kun maal isinitti fakkaate miidiyaa keessatti illee dubbadhee ture. Kun ummata Walloo akkuma jirti naannoo sanii dhabamsiisuuf ummanni Walloo ummata Islaamaati, ummata kabaja qabu, ummata kabaja namaallee beeku, namummaallee beeku, huquuqa namaallee beeku, waan namni ta'ellee beeku. Ulamaa'atu keessa jira, jam'atu keessa jira, akkuma sassaboonaadha. Ummata irra caalaan isaanii bitamaallee hin dhabamu, irra caalaan isaanii sabboona, nama ofitti amantumummaa qaban, nama ofitti gartee egas immoo waan sammuun isaanii itti amane hojjetan jechuudha. Manni Walloo sabbi isaan haasisuu ammallee ummata akkasii. Ummata akkanatti sabboonaa kana ummata diin ofiillee jabeeffatu, ummata sabummaa ofiillee jabeeffatu kana akkuma isaanuu dhaadataa turanii miidiyaa isaanii gugurdaa irratti ummanni faannoo kun keessa deemtanii Oromiyaa keessan seeninaa akkuma san naannoo garagaraa Beenishaangul Gumuuzii keessan seeninaa ollama keessan kana jira. Gaafa ollaa keessan kana qulqulleessitanii jettan kun isin dhibu. As kunoonuma bira Walloo jirti waan ta'eef Walloon asirraa dhabamsiisuu qabna jedhanii ajajaan waraanaa isaanii akkasitti ajaja itti kennee inni ajaja itti kennee guyyaa kamuu osoo hin turin Walloon irratti waraanni banamee waraana labsan jechuudha. Ummanni sun Amaara keessa seenee akka isaan roorrisaa ta'an roorrisaa hin taane daangaa isaanii hin seenne haqa isaanii hin fudhanne isaan hin arrabsine isaan sabboonummaa ta'uuf Oromoo ta'uu qofaaf Islaama ta'uu qofaaf roorrifamanii hedduu sanitti ollaa itti bitatanii garanaan hedduu sanitti hacuucanii akka ilmoo reef dhalatteetitti macalasanii ajjeesuudhaaf karoorfatanii lafaa ka'an jechuudha. Miti Rabbiin immoo kaleessaayyuu jedhee jira. Kan min fi'atin qaliilatin galabat fi'atan kasiiratan bi'izinillaa. Jamaan xiqqoon jaa Rabbiin kenna meeqa kam jamaan xiqqoon izinii Rabbiitiin jamaa hedduu hinjifattee Rabbiin kenna. Qur'aana keessatti kaleessaa lola keessatti jamaa xiqqootu namni kuma 500 akkana gartee mooyatee gale jechuudha. Maaliif jennaan tumsa Rabbii alamaatiin jechuudha. Isaan akka isaaniiti yoo tana asuun gayanii waggaa dabre fixanii dhabamsiisanii isaan silaa hedduu san keessaa bayanii lafa isaan roorrisuuf deeman dachii isaan roorrisuuf deeman san argatanii silaa irra ta'an jechuudha. Laakiin akkasii miti abbaan haqaa rabbitu isaan waliin jira isaan tumsee dandeettii itti dhabanii jennaan ka'anii deebi'an baranallee sanuma lola barana jiru kana keessa Walloo akka miidhamte waan beekaniif
deebi'anii bara kana mooyatuu qabna jedhanii bifa haarawaan ammallee deebi'anii irratti lola labsan jechuudha. Kanuma akka ofii kiyyaa ilaalee argaa jirutti mala agaree taruun jechaadha. Hin mooyannaa barana kuun hidhamee kuun dhumatee rashanamee eegasanii akkuma san biirooliin garagaraa barbadeessee jira. Barana mooyatuu qabna kana keessa jedhanii itti bobba'an. Itti bobba'an. Naziifa hin gubani. Lolaaf gartee egas immoo gara jiran hundaa itti bahanii adda eeganaa dhallee kan kana boodaalee rabbitu isaanii jira jechuudha. Kanaaf ummanni kun ummata bineensi jala nagaa isaa galu kuni waan tokko anas mataa'ee kana dhibu. Bineensi raasaa galu ka afaan namaan beekne ollaan tokko. Ummanni kun bineensarra hamaadha. Bineensi ollaa jira amma nuti lafa gaaraatiif boolla bineensaa ollaa keessa jira. Hekteera tokko kan tarrebe jira bineensi boolli isaa. Galgala osoo aduun hin seenne manaa yaa'ee riskii ofii barbaadatuuf bakka san irraa baya. Walii gattara. Ajaja qabaa ajaja kanaa walii gadi deemee hundi isaa taraa isaa eeggatee fiigee tara jechuudha. Bineensa achitti fardi caffaadhee hoolaa galuu didde kana bira taree riskii isarraa fagoo kana laal ollaa kun ollaa kiyya hin tuqu jechuu rabbiin isa beeksisee wallaahi riskii biraa ta fagoo jirtu ta rabbiin isaa lallame nyaatuuf ta'e. Ummanni kun bineensa sanirra hamaa. Ummanni kun ummata akka namaati keessatti goojjamee jedhanii beekee san keessatti ofii nama jedhanii ani hin arginellee namas nyaatti jedhan halkan keessa ummata akkasiiti jechuudha. Ummata ollaan beenu, ummata waliin jireenya hin beenu, ummata kabaja hin beenu, ummata namaaf huquuqa namaa hin beekne ta'uu nuti abbaa isaanii argine dhalattoota isaanii kan isaan faarsurraa arginee hubannee jirraa. Kanuma jedha ka isaanii ka olloo isaan kana barbaadanii akkasitti isaan cabsuu barbaadanii laakiin hin cabsan ammallee amma boodallee rabbitu isaan tubsa jechuudha. Oromiyaati. Oromiyaa keessatti hiriira garagaraatu deemaa jira. Finfinnee hiriira garagaraatu deemaa jira. Hin argaa jirraa dhugaadha. Kun ummanni hawaasni islaamaa akka hawaasa islaamaatitti dhaabbata isa gahaa ta'e hin qabu. Dhaabbata isa barbaachisu hin qabu. Kun amma booda akkanatti ka argitan kuni yoo ummannummaan gadee taa'e malee booda afaan qawweetii fi dhiitichatti akka jijjiiramu abdii shakkii takka malee jechuudha. Booda isaa wanni kun deemee maalitti jijjiirama? Boksii fi afaan qawweetii jijjiiramee mana isaan dachaasuun shakkii malee. Akka osoo dhaabbata cimaa qabaatee gizee wallo keessatti imamni masjida keessatti du'u akka Oromiyaa keessaa hin ba'u kanatti amaarri islaamaa ka agartee masjidni gubata jedhee shantisu kun islaamummaan eega takka taate amantiin takka eega taate eega wanni waliin wajjannu takka taate akkuma gartee egasii tana dura qabeenya isaanii hawaasni islaamaa ka Oromoo miliyoona meeqa guuree masjida deebi'ee surphee akkasuma ka suuqii irraa guban deebi'ee suphee isaan hawaa sheekkan isaanii namni nuti sirritti jaalannu sirritti beenu fakkeenyaaf amma yoo fakkeenya sii kaase Yaasin Nuuruutii eenyu kana Yaasin Nuuruutii fi Mubaarakiin sirritti hawaasni islaama Oromoo hin jaalatu. Hawaasni islaama hundi isaa akka biyya isaanii illee ni jaalatu. Fakkeenyaaf Oromoon hin buqqifamee guyyaa tokko jarri kuni akka hawaasni islaama Oromoo isaan jaalatu Oromoon akka isaan jaalatu hin beekanii guyyaa tokko rakkoo islaamaa gadi bahanii kanan jenne takka muqabat hin beelaye beelattu isaan tuqe guyyaa tokko gadi bahanii kanan jenne lama jedhi guyyaa tokko sheekkan hasaasan irratti sheekkan dhuman kagartee egasii wallo kagartee egasii finfinnee kammoo deebii abootaa garagaraa Harargee keessatti ajjeefame kana Oromiyaa keessatti guyyaa tokko wanti kun haa dhaabatu
carraan akkanaa kun nullee hin dhaqqabaa islaamummaa waliin qabnaa jedhanii guyyaa tokko gadi bahanii mashaayikan isaanii gadi bahanii guyyaa tokko dubban guyyaa tokko mee kuuman haa taa'u kunniin du'aa taami du'aan nama hundaaf qixaami nama hundatu wal qixxati isaan jaalataami guyyaa tokko gadi bahanii rakkoo gartee idas immoo hawaasa Oromoo irraa wanni kun haa dhaabatu jedhanii guyyaa tokko dubban maaliif akka mammaa sareessan jechuudha dubbatuun dadhabni itti dandeettii qaban dubbatus danda'an maaliif garaan qotiyyoo dhaabatu garaa qotiyyoo ciisuuti kan jedhe san jecha rakkootu keessa jira afaanii bar namni tokko akka namaatitti bar yoo afaaniin illee dadhabe miseejiin waa namaa barreessa bar yoo afaaniin illee dubbat horii namaa ergaa bar horii namaa ergee hawaasni Oromoo nu jaalataa islaamni Oromoo nu jaalataa du'aata Oromoo baay'ee waliin jirra baay'ee nu waliin jiraan nu jaalatanii hin jaalanna jedhanii kuma 100 takka baasanii kuma 50 takka baasanii hawaasa Oromoo kan gizee mala diinaan buqqifamu kana gargaaru maaltu isaan dhorbe kana bar kana laaluu qaba hawaasni Oromoo ka islaamaatiif ka gartee Oromoo waaqeffataallee kana laaluu qaba gizee hunda nuti nama jala fiiguu nama u'uu jechuu namaaf du'uu hin barbaachisu jechuudha kana dhaabbannee of laallee eessarra jirra jennee ofitti deebinee mana keenya laalutu nurra jiraata jechuudha kun hoohooyin kana argee diinni gizee hunda nu cabsuuf hoohooyii kana keessa albee qabu hunda meeshaa qabu hunda nutti qaratee nu fixuudhaaf nu barbadeessuudhaaf biyyasan keessa garaa jalaan walii galee nutti deemaa jira yaasin nuur waa'ee finfinnee irratti hin daganne namni marti hin beeka waan inni jedhe waggaa 2 dura waa'ee finfinnee kaasee dubbatee ture waraanni isaanii ifatti miidiyaa irra bahee Oromoo yoo namni tokko ajjeesu nu 100 ajjeesnee galla jedhanii dubbatanii jiran kun ifarratti nama hunda irratti dubbatan gabayaa adii irratti sooshaal miidiyaa gurguddaa miidiyaa isaanii qabdi irratti ol bahanii dubbatanii jiran nuti kan akkana nuun jedhan adii ka akkana nuun jedhan nuti hagayoomin nama jala fiidne hagayoomin diina jedhan hagayoomin waan diinaa kan ol kaasuuf fiidne masjiida isaan walii galanii guban odoo isaan ka sodaataman ta'e osoo isaan ka gartee egas immoottu wal kabajan ta'e isaan tol kabajee mana rabbiillee kabaje bakka isaan waliin kabajnetti bakka isaan saba kiyya kun jedhanii waliin kabajnetti isaan maaltu isaan gahe hawaasa Oromoodha maaltu hawaasni Oromoo ka irratti xiyyeeffatuu qabu ka hiriira bahuu fi qabu lafa jira kan irratti humbaan tuni maal yoo jette majlisa waggaa 10 irraa itti taaraa turan itti tumamanii itti hidhamanii itti biyyaa bayanii hadhaatitti dhaabbata islaama fakkaatu hin argan namichi tokkochi federaalaa gaafatamaa federaalaa muftii ajruma hin beektanii hawaasni tokko osoo irra hin kenne haga ammaatitti kursii qabatee irraa bu'uu didee namni asirraa na kaasu hin jiru haga abiyyeen asirraa na kaasutti malee jedhee mirga hawaasa achi keessa jiru miliyoona 70-80 ta'u irratti ashawaa facaasee jechuudha.